Attamiin na jiraachiste akkamiin darbee. Akkam jirtu akkam yoo nageessan nagaan waaqayyoo bakka haala jirtan hundumaatti isiniif baay'atu. Kun Aroo TV dha. Aroo TV keenya guyyaa har'aatiin immoo sagantaa tokkoon qabadhee dhufeeti jira. Maarree sagantaa kanarraa akka barattaniidhaa fi akkasumas seenaawwan garaagaraa akka irraa hubattaniidhaaf guyyaa har'aa sagantaa kana qabadheen gara keessanitti dhiyaadheeti jira. Hundumti keessan viidiyoo kanaa kan daawwattan like gochuudhaan akkasumas immoo namoonni subscribe godhe subscribe gochuudhaan maatii Aroo TV ta'an gamanumaan isin affeeruu jaalladha. Sagantaa koo guyyaa har'aa keessatti tajaajiltoota afaan Oromoo faarfannaa afaan Oromoo baasan eessaan ga'anii eessa ga'anii eenyufaa turanii hangafoonni keenya immoo eenyu turanii kan jedhu seenaawwan kana keessatti kan barannu ta'a. Namoota barbaadan koomentii jalatti faarfataa abaluu nuuf dhiyeessi yookaan faaruun isaa maal akka ta'e nuuf ibsi yoo jettu taatan koomentii jalatti maqaa faarfataa barbaadanii naaf caqasaan gamanumaan isin affeeruun jaalladha. Guyyaa har'aa faarfattuu tokkoon qabadheeti jira. Faarfattuun kun hangafa faarfattootaadha. Maarree hangafa faarfattootaa kan taate kan ammoo seenaa ishee fi faaruu ishee kana waliin daawwannu ta'a. Hundumti keessan viidiyoo kana daawwadhaa walitti deebina. Aroo TV. Daawwattootaaf hordoftoota Aroo TV guyyaa har'aa walitti deebineeti jirra. Maarree guyyaa har'aa kana keessatti immoo sagantaa tajaajiltoota afaan Oromoo faaruu isaan faarfachaa turan akkasumas faaruun isaanii maal fa'aadha kan jedhuu fi seenaa isaanii xiqqoo isheen isiniif ibsuu yaala. Amma humna kooti amma danda'ee fi faarfattoota kanarraa hamma nu hubadhe jechuudha. Egaan guyyaa har'aa obboleettii keenya hangafa faarfattoota kan taate faarfattuu Mitikkee Faliiqaan isiniif dhiyeessuu adeemaatii jira. Faarfattuun Mitikkee Faliiqaadha. Tajaajiltoota hangafoota jedhaman keessaa akka shamarraniitti tokkoffaarra kan jirtudha. Maaliif kan kaase shamarran akka mana amantaa Ortodoksii Oromiyaa qabdu keessaati faarfattoota cimtuu yookaan immoo faarfattuu jabduu yeroo keenya kanaa amma jirtudha jechuudha. Umuriidhaan illee amma nu duukaa kan jirtudha kan raagaa jirtudha jechuudha. Umuriidhaan illee kan deemaatii jirtudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan garuu umuriin ishee deemeera jettanii yaaddan jechuudha. Maaliif nama ijoolleedha baay'ee fiiddee bahuu dandeessi tajaajila afaan Oromoo bakkoota hundumaa ga'uudhaaf nama dhamaatudha wanta ta'eef jechuudha. Faarfattuun Mitikkee eenyudha? Mee xiqqoo ishee faarfattuun Mitikkee viidiyoo ishee irraa xiqqoo ishee hordofneeti adeebinuti. Viidiyoo ishee hordofnu viidiyoon ishee kunuuti. Faaruu ishee waliin daawwanneeti deebineeti jirra jechuudha. Mitikkee Faliiqaa bara 1990moota kaasee nama tajaajila afaan Oromoo babal'isuu keessatti gahee guddaa baatedha. Mitikkeen Faliiqaa jechuudha. Mitikkeen Faliiqaa hojiiwwan gurguddaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti hojjetteetti jechuudha. Hamma irraatti illee Mitikkeen Faliiqaa illee faaruu afaan Oromoo hojjechuudhaan nama beekamtudha. Faaruu afaan Oromoo viidiyoodhaan akkasumas immoo sagalee duwwaadhaan jechuudha. Audioodhaan hojjettee uummata kana biraan ga'atii jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan faarfattuu Mitikkeen yeroo dur jalqabee dhaloota koorraa kaaseen faaruu ishee beeka jechuudha. Keessumatti faaruu ishee keessa seenaa fokkisaa anarraa kaasee harka koo qabeenya eebbisee faaruu jedhullee Arramni ko, afanni ko, gana
Kanaan duratti yeroo jalqabaaf albeema ishee jalqabaa keessatti kan hojjettedha jechuudha. Amma irraatti faaruu gara 50 ol hojjetteetii jirti jechuudha. Faarfattuun Mitikkee 50 ol jechuun faaruu qoosaa miti dhugaa dubbachuuf ta'an bara 1990 keessa jalqabee amma irraatti faarfannaa 50 ol jechuun baay'ee nama jabduudha dhugaa dubbachuuf ta'an jechuudha. Akka faarfattoota bara kanaa miti jechuu barbaadeetanii faarfattuu Mitikkee duukaa of hin qixxeessina. Namni kamiyyuu faarfattuu Mitikkee waliin of qixxeessuu hin danda'u. Maaliif faarfattuun Mitikkeedha dhugaa dubbachuuf ta'an kanaan duratti waltajjii irratti mataasaa yommuu isheen tajaajilaaf baatu yommuu ari'amaa turteetti jira. Waltajjii kana gadhiisii deemii yommuu isaan jedhan gubaa'ee waamanii kaanii afaan Oromoo Amaariffaa maaliif hin faarfattu jedhanii yommuu isaan ari'an jira jechuudha. Gadhiisii deemii bayi jedhanii yommuu isaan ari'an gubaa'ee waamanii kaanii jechuudha. Faarfattuun Mitikkee kana hundumaa dandeesseetti jechuudha. Kana malees bakki isheen jiraattu illee mataansaa bakki isheen jiraattu mataan isaallee gubaa'eedhaaf bahuudhaaf bakka mijataan ture jechuudha. Naannoo isheen jiraattu naannoo godina Wallagga Lixaa jaladha. Godina Wallagga Lixaa jala ammoo Hoomaa bakka jedhamudha jechuudha. Hoomaa bakka jedhamu jiraatti. Gubaa'ee bahuudhaaf yookaan sagantaan tokko waamamtee jennaani bahuudhaaf baay'ee itti ulfaataa ture jechuudha. Yeroo isheedhaaf mijatu konkolaataa argatti, yeroo isheedhaaf mijanne miilla ishee uffata ishee sagguutti baattattii shaanxaa baattatteeti miilla deemti jechuudha. Achii baatee gubaa'ee kana bakka konkolaataa argachuu dandeessu geesse konkolaataa yaabbatti. Naannoo isaanii ispaaltiin kun yookaan daandiin hin galle jechuudha. Daandiin hin galle sababa kanaaf jechati rakkachaatii turte jechuudha. Garuu tajaajila afaan Oromoo gaggeessuu keessatti qooda guddaa baateetti jechuudha. Nama garramuu fa'aa dukaalee faarfachaatii turedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan Mitikkee Faliiqaa jechuun baay'ee gootittii akka Oromiyaatti qabnu tajaajiltuu afaan Oromoo yoo jenne itti xiqqaate jedheetan yaada. Hangafa keenya wanta taateef jechuudha. Bu'aa guddaa mana kiristaanaa kanaaf argamsiisteetti jirti jechuudha. Egaan faarfannaa ishee akkuma dhaggeeffattanii seenaa fokkisaa anarraa kaasee harka koo qabee na eebbise jechuudhaan Waaqayyoon galateeffattee namootni baay'een faarfannaa kana faarfatanii seenaa isaanii kan ittiin yaadatan ni jiraatu jechuudha. Jijjiiramuu laata seenaan koo kan jedhullee faaruu ishee keessaa isa tokkodha jechuudha. Mee waliin dhaggeeffannu faaruu ishee jijjiiramu waliin dhaggeeffannu. Tole akkuma dhageessan faaruun obboleettii keenya faarfattuu Mitikkee Faliiqaa jijjiiramuu laata seenaan koo kan jedhu yeroo duraatti albeema duraa keessatti kan hojjette yommuu ta'u dhiyoo asitti garuu viidiyoodhaan haaromsiteetii kan isheetii fiddee jirtu viidiyoodhaan haaromsitee nuuf dhiyeessiteetii jirti jechuudha. Kana qofa miti faaruu isheen hojjette Mikaa'el jedheetan si waama jechuudhaan faaruu miidhagaallee hojjetteetii jirti. Mikaa'el jedhetan si waama. Maloda fi kootu gargaara foomea gadda koo jijjiiri gammachuuti yeetan si waama. Haadha balaa isaaf ati faayyaa keenya jechuudha keenya qulqulleettii dubara maaramillee galateeffachaatii turteetti jechuudha. Akkasumas faaruuwwan gara dhiyoo asitti baasaa jirtu hedduun isaa jira jechuudha. Isa duraa kaasnee fixnu faaruu 50 jechuun baay'ee ulfaata baay'ee dhugaa dubbachuuf taanaan hin xumurru jechuudha. Kaasnee xumurru amma yeroo keenya wajjin nun ga'u jechuudha. Kanaaf iyyuu faaruu isheen hojjette kana mummuraasa keessaan isiniif caqasaatii jira jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleettiin keenya faarfattuu Mitikkee dhiyoo asitti immoo faaruuwwan garaagaraa faaruu sagalee gaarii qabuudhaan hojjetteetii dhufaatii jirti. Waan tokko
isinitti immoo kanan barbaadu keessaati faarfattuun Mitikkeedha. Mucaa qabdi. Mucaa hangafaa kan taate shamarran qabdi jechuudha. Baay'ee mucaa gobazii, mucaa baay'ee jajjabduu kan taate. Mitikkeen dhugaan isinitti himaa ofii ishee qofa miti tajaajila afaan Oromoo kan hin gochaa jirtu. Daa'ima ishee duukaallee tajaajila afaan Oromoo kana bal'isaatii jirti. Daa'ima ishee duukaallee tajaajila afaan Oromoo kan raawwachaatii jirti jechuudha. Mucaan ishee illee faaruu haaraa hojjetteetii jirti. Yeroo dhiyootti ni gadhiifama. Gama yuutuubii gadhiifamuunis hin beeksisna jechuudha. Kanaaf iyyuu mucaan ishee illee faaruu miidhagaa hojjetteetii jirti jechuudha. Daa'ima ishee illee akkasitti qabdee jirti. Namatti hin tolu. Kanaaf iyyuu baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Mee faaruu waltajjii tokkoon isinitti agarsiisa. Faaruu baay'ee na ajaa'ibe tokko. Faaruu waltajjii tokko dhiyootti kan gadhiifame tokkotu jira. Mee faarichaa ilaallu. Daa'ima ishee duukaa waltajjii irratti akka isheen itti faarfattu baay'ee kan nama ajaa'ibu. Haadhaaf ilma taate baay'ee nama ajaa'iba. Dhugaa daawwadhaa kuna. Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee akka kotti na gammachiiseera. Dhugaa ilma mucaa ishee duukaa akkasitti uffata aadaadhaan faayamtee gaafa isheen faarfattu uummati haa hidhee dhaggeeffata. Argitanii dhugaa daa'ima ofii akkasitti barsiisuudha gara fuulduraatti illee. Kanadha seenaa akkasii qabdi Mitikkeen Faliiqaa. Daa'ima ishee illee tajaajila afaan Oromootti illee qaqqabsiisteetti jechuudha. Hojjechaa jirti jechuudha. Faaruu haaraallee daa'ima ishee duukaatii waliin ta'uudhaan hojjetanii jiru jechuudha. Daa'ima ishee duukaa waliin ta'uudhaan faaruu haaraa faaruu miidhagaa hojjetanii dhufaatii jiru. Baay'ee kan nama ajaa'ibuudha. Faarfattuu Mitikkee jechuun faarfattuu bara keenyaa kana keessatti hangafa taatee jirtudha. Bara 1990moota keessa faaruu kan hojjechaa turte. Tajaajila afaan Oromoo baadiyyaa hanga magaalaatti kan raawwachaa turte. Baadiyyaa hanga magaalaatti miila deemuudhaan dhoqqeedhaan qorradhaan maaloo aduudhaan jedhanii dhugaan isinitti tajaajila afaan Oromoodhaa fi gatii guddaa kaffaltee jirti. Gatii guddaa. Mitikkeen Faliiqaa iddoo guddaa argachuu qabdi. Bakka guddaa argachuu qabdi. Kabajuu qabdi. Namuma taraa tokkoof illee kabaja laannanii nama taraa tokkoof ulfina laanna miti. Amma bakka ammuma namummaatti illee Mitikkee Faliiqaa bakka guddaa tokko argachuu qabdi. Waan guddaan tokko ta'uufii qaba. Utuu isheen lubbuudhaan jirtu. Utuu isheen lubbuudhaan jirtu. Gaafa lubbuudhaan nama dhabne abaluu koo jechuun bu'aa tokko hin qabu. Hamma nama lubbuudhaan jiru maal ta'uudha? Bakka gargaaruudha. Bakka guddaa akka inni ga'u, iddoo guddaa akka inni ga'u. Boor bakka seenaan akka nu yaadatutti bakka. Maaliif Mitikkee Faliiqaadhaaf yoo waan tokko goone, waan guddaa tokko raawwannee fi boori koo maal jetti Mitikkeen gatii dadhabbii koo argadheera. Waaqayyo gatii dadhabbii koo naaf laateera jettee Waaqayyoon nama galateeffattu ta'uu dandeessi jechuudha. Anaaf sin yoo Mitikkee Faliiqaadhaa fi yoo hojii guddaa hojjenneef jechuudha. Kanaaf iyyuu Mitikkee Faliiqaa immoo dirqama gargaaruun nurra jiraata. Fedha miti maaliif tajaajila afaan Oromoo fi mana kiristaanaa gargaaru hojjechuu keessatti gahee guddaa gatii baateefidha. Kanuu kana raawwannu jechuudha. Kanaafuu Mitikkee Faliiqaa akkasidha seenaan ishee amma galata Waaqayyoo gara godina Wallagga Lixaa aanaa Oomaa jalaa baatee gara aanaa magaalaa Gimbii jalatti seenuudhaani magaalaa Gimbii irraa tajaajila afuraa ishee gara Finfinneessa ta'uu gara Wallaggaas ta'uu gara Eessaas ta'uu gara Eessaas ta'uu deemteetii tajaajilaatii jirti jechuudha. Haala mijataa keessa hin jirtu garuu haala mijataa kennameefii hin qabdu baay'ee kan rakkoo keessa jirtudha. Ammallee mataa isaa iyyuu Mitikkee Faliiqaa akkasittiin tajaajila afaan Oromoo gaggeessaatii turte. jechuudha. Seenaa ishee egaa xumuree hin fixu yeroo itti aanutti kutaa lammaffaa isiniifan dhiyeessaa garuu yeroo biraatti isiniifan dhiyeessaa hamma tajaajiltoota afaan Oromoo mummuraasa faarfannaan isaanii maal akka inni ta'e kan waliin ilaallu ta'a wanta ta'eedhaa fi guyyaa irraa Mitikkee Faliiqaa hangafa faarfattootaa keenya waliin ilaallee jirra. Baay'een keessan waa'ee Mitikkee Faliiqaadhaa xiqqoo ishee
xiqqoo ishee gabaabsee kanan isinitti hime bartaniittu jedheetan yaada. Akka fedhaaf eeyyama waaqayyootti immoo kutaa lammaffaa irratti bilbilaan Mitikkee Faliiqaa waliin maree xiqqoo taasisnee isheef bilbilee yaada jiru tajaajila afaan Oromoo maal akka inni ture immoo waliif dhiyeessina kutaa lammaffaa irratti. Na eegaa kutaa lammaffaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo kana like gochuudhaan akkasumas Aroo TV subscribe gochuudhaan namoota hundumaa biraa kan ni goonaaf taasisaa isiniin jechuun barbaada. Horaa bulaa deebanaa Aroo TV nagaan tura.